السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما harkafuun kabajamtaa hordoftoota chaanaalii boonsaatu jira jirtu isin jenna. Akkam nagaa keessanii jira jirtu baga jiraatan Ramadaan baga rabbiin jee kabajamaa jea badhaadhaa kanaan isin ga'ee jea Ramadaan baga keessanii isiniin jaa hordoftaa wantaa muslimaa marani. Aaraan tiraakun beekamu barnoota bareedaa tokkoon qabadde isin barnootanichinis akkaataa FM biyya keessan ittiin biyya keessanii biyya barbaadanii dhaggeeffachuu dandeessan bilbila keessan irratti qabaddeen isin dhufe. FM kanaas akkamitti dhaggeeffannaa jechuun keessan naloo reediyoo gaarden jettanii barreessitan googilii keessan keessa seentaniiti jechuudha. Googilii keessan keessanii FM kana FM afaan Amaaraa afaan Oromoo afaan barbaadanii dhaggeeffachuu ni dandeessanii afaan reediyoo gaarden jettanii keessa googil isa kana jechuudha. Googil seentanii googil kana keessa seentanii biyyoota addunyaa guutuudhaa kan jiru FM biyya barbaadanii dhaggeeffachuudhaaf jechuudha. Dhaggeeffachuu ni dandeessu. Mee asirratti gad dhufne yeroo takkaaf isin garsiisaa addunyaa guutuu kana honoolaal addunyaan guutuun akka jirtutti isiniif baate jechuudha. Amma asirratti Addis Ababa Itoophiyaa kan jiru naa baase jechuudha. Asirra kan Addis Ababa naa baase jecha Addis Ababa jaanni Addis Ababa jaa asirratti isa naa baase. Fakkeenyaaf isin kallattiidhaan akka isin dhibne yoo barbaadan taate raadiyoo gaarden bakka itti agartanii raadiyoo gaarden Addis Ababa Itoophiyaa kajuu kan agartanii asirratti barreeffama akkana gootanii barreessitanii yeroo takkaas cuqaastu. Asirratti yeroo takkaan ni cuqaasnaa ka jalqabaa kanarratti kallattumaan karaa Itoophiyaan oofuu danda'a jechuudha. Hono achirra jira jechuudha. Mee sagalee itti ol fuudhee isin dhageessisa. Inni kun hin dalagu FM asirraa. Amma isin laaqone adani amma kun adani kuni sanaadha. Kuni sana النصر من الله وهذه سنة المصر አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ገብቶና አምነህበት ያድነኛል ለኔ ሲል ዋጋ ከፍሎልኛል ብለ ዳጋ ጅርተኔ ይለይለት ተብሎ የሚሰጥ አይደለም። ንሳውን ሳይጨርስ አይቀበል akkas jechuudha. Asirratti Addis Ababaatti bilbila keessaniin bakka barbaadan teessanii hordofuu dandeessanii. Kun amma biyya teenyaati FM barbaadachuu dandeessan gaafa bifa barbaadanii biyyoota barbaadan biyyoota addunyaa guutuudha FM teessanii hordofuu dandeessanii. ሀብትን የሰጠኝ እሱ ነው ብለህ ስትንበረከክ ነው። Akkas jechuudha. Hordofuu dandeessan jechuudha. Kuni waan bareedaa tokko waan nama gammachiisu. Biyyoota barbaadan honoolaal biyyummaan hin jirre hin jirtu. Bangaalii hunda jiran isin hin jee Paakistaanii hunda wannummaan hin jirre hin jirtu. Akkasii haga dhumatti waan hordoftaniif hedduu ulfaadhaa galatomaan isin hin jaa. Kuni xaataa takka hin qabu googil keessan keessa seentanii. Kayyeetii yaada. Waan yaada takkallee hin qabu jechuu barbaadeeti. Waan takkallee waan hin qabneef kuni isin hin dhibu jeetii yaada. Isinii galee kun isin hin dhibu jeetii yaadan akka mataa kiyyaatti. Barachuun karaa salphaan asuma teessanii dhaggeeffachuu dandeessanii. Akkasii waan na horaan turtaniif hedduu ulfaadhaan isin hin jaa galatoomaadha. Turtii gaarii waan na wajjin turtaniif ulfaadha. Hagaduma waan dhufu ta'a. Waan hordoftaniif hedduu ulfaadha. Galatoomaa isin jaa nagannaaf jiraadha.